Namni daangaa Oromiyaa yaada machii gaggeessu. Haadha manaa osoo manaa qabdanii. Namni dhalaan ergite du'an sodaannee. Farshoo kuufte. Haa dhugu. Mana dhugaatii keessa soomni keessan irra isin saaxilamtu rasaasa walloo itti jechuudha. Namni deemee daangaa Oromiyaa eegu jira. Amma artistoonni kun aarsanii jira. Namni daangaa Oromiyaa irraa dhokaasu jira. Isaan asii dabbaa siree irraa dhokaasan jira. Waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa kos dhabeera. Artistii Andu'aalam Gosaa jedhama. Andu'aalam Gosaan dhiyeenya kana isaa fi caalaa bultumee gidduutti rakkoon mudatee jiraachuu hundi keessan quba qabdan. Ani dhugaa kos dhabeetan jira garuu dhugaa jirtu isinin gurra buuse jechuudhaan waan takka kan dubbate qaba. Wanti inni dubbate kun ammoo falmii namoota gidduutti kaaseetiin jira. Because bal'isee dhugaa jirtu hin baafne yookaan dhugaan waan ishiin fakkaattuu fi sababa ishiidhaa qaceellotti hin himne waan jedhu komiin gama ka'utti jira. Kana ilaalchisuudhaan waan Andu'aalam dubbate kana addaan guurreeti waan takkaa fi lama itti jechuun barbaanna. Akkasuma ammoo jechoota namoonni san dura dubbatan keessafuu namoonni isatti dhiyaatan odeeffannoo qabatama argataniin gabbahanii ummataaf deebii kan takkaahuu dhimma caalaa bultumeetii wajjin wal qabatu kanarra dubbatan finnee as keessatti kamtu irra dhugaadhaa kamtu irra kijjiba waan jedhu isin garsiifne jechuudha. Kanaafuu garee kanallee deeggaruu osoo hin ta'in garee sanillee osoo deeggaruu hin ta'in adda baafannee akka uummanni waan jiru takkaahuu dhugaa jirtu san hubatu barbaanneeti. Akkasin nuuf hubadhaa yenna Andu'aalam Gosaa akka dhugaa dhabee dubbata. Caalaa bultumeettu Andu'aalamitti rasaasa roobsee faannutu naari'ee jedhe. Amma wanni inni fannoorra wal finne juuf akkamitti duuba namni guddaa boora bijaati waan hin ta'e nu dhiisagaa amma waan hin taane keessa nu noofina. Achii gadi bahanii yaalii ajjeecha tunarratti godhame. Andu'aalam Gosaa irratti rasaasa roobsee konkolaataa Andu'aalam Gosaa rasaasan uree luka Andu'aalamis rasaasan dhahee osoo Andu'aalamiin jalaa dheessu konkolaataa kee girgiddatti buuste waan taateefu braazer. Haasee. Sigalee. Naangal. Caalaa ammaa fannoo jaa. Hay amma bar kanama amma khiree wanni dubbiin ta deemtu fannoo bar. Fannoo tana isin rakkoon Oromoodha. Fannoo tana. Fannu machii waa dhukaaftu tana itti ilaalta yaabbilee. Tan fudhattee galtee sirrirraa fanniftu sun fannoo bar. Hiika isaa beekta. Fannoorra wallollee. Amma fakkeenyaa yoo dhala Amaararra wallolte hudduu Amaararra wallolte hudduu fannoorra wallolte. Sigalee. Fannoo jechuu qabda. Hudduu san safuudhaarraa dhiiftee fannoorra wallollee jechuu qabda. Hudduu fannoorra wallolanii jechuu. Hiikkaan isii akkasi. Hangam takkaan isinitti hima. Afaan Arabaatiin isinitti hima. Afaan Oromootiin isinitti hima. Afaan Arabaatiin hima. Al-musiibatul fitnatul minal siree jaamii Arabni. Maal jechuu? Al-musiibatul fitnatul minal siree. Musiibaan siree irraa haatu. Hanga biyya diidu deemti yaabar. Kanan beeytanii yoo afaan Oromootiin isiniin galle afaan Arabaatiin isinii mujjire hin dhageessanii. Akkamiin isin godha?